duraan dursi obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa eessa deemanii hin badanii gaaffii gadhiisuu waan jiruuf bakka biraa deebisaa hin jirru. Asitti gaba abbootiin gadaa waan jiraniif mirga gaafachuu waan qabaniif abbaan bokkuu isaanii eessa akka deemu baruu mirga waan qabaniif hojiif biyyaadhaa deemee jira. Dafnuun deebi'aa yaaddeena. Namoonni sartifikeetis ni kennan. Oromoo dhiiga foollee Oromoo bara darbe hambistaniitu. Mallattoon kun mallattoo dhiiga dargaggoo Oromooti. Akka hojii salphaatti fudhachuun qabdan hojii keessanii dhiigni ijoollee keenyaa soo akka hin taane gannamee sagantaan sun karaa nagaa ta'e waan dhumateef osoo gara haala amma keessa jiruuf mijatu malee silaa sirbuun uma ta'a ture. Maaliif gadda kana waan ta'eef kanaaf sagantaan galataa kan barbaachiseef boo tokko taanee qindoomnee hojii hojjennu. Nu gorsaa, nu gaggeessaa, yaada nu kennaa, nu wajjin hojjechuu qabu. Foolleen dhaggeeffachaa, gorfamaa, nu wajjin hojjechuu qabdu. Dhaabbatni keessumaa uummata Oromoo. Dhaabni kun dhaaba Oromooti, abdii Oromooti, abbaa gadaa wajjin, foollee wajjin, riqicha ta'ee uummata isaaf hojjechuu akka danda'uuf akkaataa kanaan wal geenyee yaada qoonnee galata walii galchuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana hubachuun duwwaasoo hin ta'in assaayimentii isa booris sirnaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Nageenyi Oromiyaaf Itoophiyaaf baay'ee murteessaadha. Maaliif waa'ee tokkummaaf waa'ee nageenyaa irra deddeebinee akka dubbannu hubachuun oo barbaachiseef Horn of Africa irratti tiraansaakshinii waggaa tokkotti godhamu $1 trillion kan ta'u qabeenyi guddaa reedsii irratti addunyaan kan bittu kan gurgurtu qabeenyi waliigalaa Afrikaa GDP'n Afrikaa 2.2 trillion ammaaf kan jiru. Half of it walakkaan isaa waggaan rakkoon daangaa fakkaatu kun nuuf Somaalee gidduutti uumamaa jiru babal'achaa oodeen Jibuutii hammachaa Somaalee biyya alaa hammachaa Keeniyaa walakkaa hammachaa achi ceemoo Industrii garaagaraa warra qaban kan akka Turkii, Saawudii Arabiyaa keessatti hammachaa waraana Afrikaa guutuu East Afrikaa sochoos jeequmsa guddaa ta'uu danda'a. Oromoon bu'uura jeequmsaa ta'uu hin danda'u hin qabus. Oromoon bu'uura nageenyaa ta'uu qaba. Waa'ee tokkummaa haala kana sirnaan halaallu yoo jennu harka keenya keessaa bahee jennaan biyya kana duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu jeequu waan danda'uuf tasgabbii addaan beekumsa addaan gaggeeffamuu qaba. Akkaataa kanaan adeemuu baannaan dargaggoonni magaalaa garaagaraa keessatti gochaa jiran itti gaafatamummaa guddaas kan isaan gaafachiisu ta'a. Maaliif hojjetan abbootiin gadaa Oromiyaas abbaa gadaa Booranaa Keeniyaatis. Kan Keeniyaas nu laallata ammaaf ijaaramuu habaatullee kan Taanzaaniyaas nu laallata kan Yugaandaas nu laallata. Oromoon itti gaafatamummaa guddaa waan qabuuf abbaan gadaa keenya waa'ee nageenyaa yoo dhaaman kan biyya keessaa duwwaa osoo hin ta'in kan biyyoota ollaa jiran akka Horn Afrikaa guutuutti East Afrikaa guutuutti haala jiru waan isaan cinquuf ta'uunsaa hubatamuu qaba. Kabiraa dubbii injifachuu karaa nageenyaan akka danda'amu sirna gadaarraa barachuun hin danda'amu. Namoonni baay'ee sirna gadaa dimookiraasii wal bira fidanii midaaluu yaadu. Sirna gadaa jechuun sirna dimookiraasiiti jedhu kun dogongora. Sirni gadaa sirna dimookiraasii irraa baay'ee fagoodha. Sirna dimookiraasii jechuun dhibbentaa 51 sagalee argate harka argate dhibbentaa 49 moo'uu jechuudha. Namni baay'ee moo'ee nama xiqqaa bituu jechuudha dimookiraasii jechuun. Gadaan garuu dhibba mari'atee walii galee win-win approach jedhamu hordofa. Sirna gadaa irratti addunyaan gahuudhaaf jaarraa tokko wal qabsoo gaafata. Sirni gadaa
sirna dimokiraasii amma jiru wajjin dorgomsiisuun sirriitti sirna gadaa hubachuu dhabuurra. Abbootiin gadaa na caalaa dubbachuu danda'u. Yeroo odaa jalatti marii godhamu sa'a tokkoof sa'a lamaaf marii godhame gareen haaraa oolu abbaan gadaa sirna sanaa gaggeessu waan yeroo duratti dhufteef inni duraas ilaallatu hin jedhu irra deebi'ee oolmaa isaa ibsee fi hubachiisee hammatee malitti fufu. Dimokiraasiin akkas miti. Paarlaamaa sa'a tokko dabarsitee yoo deemte irra deebi'ee kan si ibsu hin jiru. Sirni gadaa baay'ee sirna cimaa, sirna ulfaataa addunyaa ammas qorachuu barachuu qabdu. Nus immoo akka mookan godhe keessaa sirni gadaa sirnaan qoratamee hubatamee jennaan furmaata Afrikaa furmaata addunyaa ta'uu ni danda'a. Maaliif hojjetan? Waa lama hubachuun barbaachisaadha. Addunyaa irratti akka sabaatti instituushinii leeyarii 11 qoodee saba guutuu kan ijaaru Oromoo duwwaa. Awurooppaan jiru, biyya Arabaan jiru, biyya Giriik hin jiru. Saba hunda jechuudha. Akka mootummaatti damee 5 qaba. Isiniif ibsuun barbaachisaa miti hin beektu kan raawwachiisu qaba, kan seera baasu qaba, kan seera tumuus qaba, abbaa dulaas qaba, waa'ee dinagdees kan yaadu qaba. Mootummaa addunyaa jechuun kana jechuudha waan biraa miti. Addunyaan kan godhe maa inni dinagdee kan gaggeessu isa tokko ta'e san nigd, industirii maali jechaa 5-6tti qooduu danda'a. Abbaa dulaa kan lola gaggeessu hoomaa waraanaa, security, FBI jedhee qooduu danda'a. Deemee sirna gadaa alatti mootummaan bara kana addunyaa irratti jiru. Burqaan nageenyaa, burqaan misoomaa, burqaan tokkummaa sirna gadaaf Oromoota ta'uu qaba. Bu'uura jeequmsaa akka hin taaneef foolleen dargaggoon seenaa keessan bara. Oromummaa jechuun dhaadannoo duwwaa miti. Of keessatti waan baay'ee hammatee jira. Oromummaa jechuun nagaa jechuudha, jaalala jechuudha. Oromummaa jechuun